لا 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 الله لا لا الله لا الله لا ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው ምጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ ማልወሊናሶን ሀቀጅቱ Lama dhaggeeffadhaa reedii sabiyyii mitiiti nama waggaa 20 ol lama gaafati maanguddoonatti ergattee lakkii reedii siin jedhee kee kaafteeriyaa deemne maalan siin jedhe kaafteeriyaa sanatti sadaffaa ergati taasiftee kaate immoo waan kana ergati kara biraatiin ni kaa'ee dhattee kaate maalan siin jedhe waa'ee ummuu firaa wal irratti kanuma ummataa naa ibsi allammatas asitti siin barbaadu waa tokko wanta irraa haasa'u siin jiru Lima kanarra ofirraa arrabsuu malee. Namni waa deebisu ridiyoonni waa itti dhaggeeffadhu kadhalaa obboleetti kiyya dhaggeeffadhu maanguddoo yoo barbaadu. Seenuu kooti barbaannee taa'etu basin dhaggeeffataa jira. Ajajaan koo asirratti himaa jiru jechuudha. Walaa dhaggeeffannu jamaa. Ani enggak dalil live kira dubade ture dimma private dimma mati ki kaisa media ratti bahas sejambar aslan rumaan dimmi mati ki ya dimmi jirenya ki ya media radufun laga disise jal kabarratti enya kafidan beku mali fakka dufam beku ani jirenya ki jirenya ki yatti beku ni media da mali finamni media wan jangal cine jangal juga segar amma gafi ulfata Ridwan asirratti walitti qabdeen udee bista ready gafi Mubarak nambe ku barbadu disan mal nama nabulchu jira matiki namni yo callisani mata qabatan gowwama fi daa'ima wayna waza ani miti nama niti miti biya ogano Lule yo deebisu baate marakko jira abbaa fedheef deebisa abbaa fedheef deebisu baate kama nama deebisu tummo maal yaarti ki halkan dige me rakko dibul akasini ufetani mal jechu way mati keti akkam goote maali jette mal yo isritti nimne mal fedu way isritti sentrati fuda dabdu ammalle deebisini fi gaafi takkan deebisini fi gaafi anu matakame jira sala jettani kana wae bulti sirra na gafa dubdem dani bar sirra ratti me chiifta me ka mal gafi na kana mal tu wae bulti kiya ke single jana to fatu jira anatu malla giya baada dini jira chifadda male isin nan gafati wana kana dugan himbe itati bi ati dimatu yuje chudu mufraulu himbe galchite house of siste ma kana gote agama katizida aftatu ni beiti animotu dimma private kiya on media rapide sini Asitti afaan banuuf takkan jiru namni waa takka naa godhu takkan jiru jechuudha. Namni natti fuudhu hin jiru, namni narraa hiiku hin jiru. Anta barbaade fuudha, ta barbaade hiika, namni ilaallatu hin jiru. Namni yoo danda'e nama gorsa, yoo dadhabe immoo dhiisa jechuudha. Maali wannummaan isin bultiin ta'e akkamii maa wannoo NGO wayii keessaa guurtanii natti fiddeetan dhala anatu janatee majjaana kiyya baase nyaata tasii ta'a jennee wal gaafannee wal filannee fuudhe malee namni na wajjin janajjanee majjaana naa bitee na wajjin natti fuudhan jiru ta turallee yoo taate tanallee yoo taate jechuudha majjaana kiyyaan janajjane dhabaan kiyyaan janajjane kanaaf dhimma maatii kiyyaa ammas nama takka hin galchu abbaa kiyya hin galchu haadha kiyya hin galchu mubaarak hin galchu niitii wajji jiru iyyuu hin galchu jechuudha naa ta'u wajji jiraatti naa ta'u baatu adda deemtii jechuudha ta deemtellee mootu ta'ee fiddeemte rabbi deebisu walitti deebine hin deebisu taanan hin deebineedha. Wannummaan warra miidiyaa kana galchatti akkan jiru ajandaa dhabdanii biyuu fi fooloo anaan guuratuuf jettanii torbee takka afaan natti kan bantan baay'ee isinii obse kana booda anat ofirraa isin qabaa jechuudha. Dirqamaan nama hadheessuuf deemtan. Mee isinummaan waa'ee keessan maaltu nama galche isinummaan bakka kiyya fuusa of laalaa yaa jiran. Inshaallah abbaan fedhe miidiyaa kanarra bahee yoo bo'e bultiin miidiyaadhaan ijaaramti beektanii bultiin miidiyaadhaan diigamti beektanii maal jechuudha yaakii namni yoo mataa qabate maaf namarratti yaabbattu. Angkanaaf dhimma bultii kiyyaa keessa rabbii fi rasuulii yoo sodaattan namni amantii muslimaa qabdu rabbii fi rasuulii yoo sodaatte bultii tiyya danda'ana sirreeffata dadhabwana dhiisa anaaf dhiisa inumaayyuu wanti isin miidiyaa wasa irratti gochaa jirtan kun bultii tiyya akka wal ajjeessu akka wal hammeessinu
akkana ma wal jibbinuuf nuka kaasaa jirtan silaasi miidiyaa kanarra fiduu baattanii bultiin dhiyoona qaata kan jettee nagaan uffata jirta isintu rakkoo hamtuu tanaan nurra ga'eeyyu akka daran nu waladheeffannee talaata wal goone acheecha wal barbaaddu isintu nu godhe haqa yoo barbaaddan jechuu ana wasala wallahi akana dhibbaatti itti amana ankara dhibbaatti itti amana waan isin dubartiidha itti fakkeessitanii waladheessin anaaf isin amma ilaa qiyaama wal arguu hin dandeenyu maaliif media irratti ol baate itti fakkeessitanii kan nagayaan jaarti beellamatti nuu qabee jiruu teenna uffatuuf turre ammallee irra deebi'ee kasanitti bultii tiyata dhiige social media dha malee jaartii lammata fuudhes miti mubaarakis miti ebalus miti media tiktok jedhamtu tanatu anaa fi jaartii tiyya haadha ilmootiin adda baase dhugaan jirtu tana liqimsa. Salaamu alaikum. وده بيت أجندة ميجا من قبل يعني فما برايفيتي كذا ما الرام مبارك تك أنا قولي سفينة تيرتن سي بربادي سي قالي مبارك تقول تيجي يدي كي سفينة تيرتي مبارك كن يجيني تقاجر لكن واي مبارك لكن irra deebi'ee reefillee isinime wallahi wa billahi hin beeytisiin akka mubaarak dhimma tana keessa harkan qabne mubaarak anaaf mubaarak hiriyaa cimaa turre akka xalaatatti wallaalu ture dhimma obboleettii isaa irratti maaliif biyya takka keessatti obboleettiin takka yoo ergitee obboleessa bira jiraate obboleessuma gaafatan anis kabajaan akkuma nama kamiitu jaartii tiyyarraa gaaf dura eeyyamsiifadhe gaafadhe na dide jaarsatti ergee na dide dhumarra na yaamee akka ani obboleettii isaa jibbuuf waan baay'ee naan jechaa ture. Anaaf isin garuu waliigaltee waan qabnuuf isa bira dabarfadhee biyyatti haala barbaachisaa ta'een fixadhee jechuudha. Kan ammoo gaafa godhu jaartiitii wajjin nagaa qaba waa hedduu. Jaartiitiyyaa fi ana kan adda baasarra deebi'ee gazeetti sooshaal miidiyaadha. Waan adda addaa jedhanii gorsanii maal miidiyaa irratti baasanii nama miidiyaa irraa balleessitaan mantarka shiiranii dhugaatti fakkeessanii namitti nagaan ilmoo ofii na wajjin guddifataa jirtu. Na jalaa baasanii mubaarak dhimma kanarraa quban qabu inumaa mubaarak ishii sappoortu godha. Na duuba hamatu turan akkanatti bultiitti akkana qabatanii akkana godhanii ani keessaan qabu obboleettii tiyya barbaaddu sakkalii barbaadda ajjeesi gumaan hin gaadhu mantara kashii jechaanii ture haqa yoo barbaaddan jechuun wallaahi yoo billahi ani mubaarakii itti haaru ture namni akkamitti akkana jedha yoo danda'e bakka dhiisii ni gorsuu ni danda'a malee obboleettii tiyya hin beeku maali akka barbaadde godhee obboleettii fititti namni akkamitti nama erga jedhu itti haaru ture kanaaf kanammootu warra miidiyaatu hin beekne malee ummu firaa'ol sirriitti beekte akka mubaarak waa'ee kana keessa harkan qabne amma miira ofii aarii ofii ibsachuuf isa keessa galchite malee baay'ee jitee beekti. Osoo amma namni tokko ol baasee ilmooteetiin kakadhu waan kana mubaarakii godha yaniini kakatuu miti afaan ofiitiin baaftu. Dhugaan rabbi yoo barbaaddan jechuudha. Sobaan namni jiraatu hin jiru. Kanaaf rabbii fi laayee yoo sodaattan nurraa gadi bu'aa. Galatoomsi. Dhageessan miti ammoo kan biraa jira. Kana jechuudha obboleettii koo kabajaan na gaafatte kanaafan dhaqee fiduu yuun barbaadu alreedi miidiyaa ana irraa dhufee akkan dubbatu barbaadu haqa koo rabbi dubbata beekaan fide sinuma waan fakkaanneem waan namni namatti kolfu waan namni yaa obboleesso an haga dhumaatti wallaahi ka rabbi na argu ummu firaa'ol utuutiin firoo qabiitii gubbee isaa qabii kakadhu jedhamte anuu nan dagadhe malee tun jedhe hin kakattu maaliif hin beetti akkanitti duddubbaan jaarsa kee qabadhu bareechi akkasitti wajjin jiraadhu akkanatti wajjin jiraadhu ijaallaan duuka deemteen keetiin anatu dhiira sini galee duuka deemteen keetiin wanni rabbi jedheen oolu utuma inni lammaffaan sirratti godhadha jedhee erguma jedhe ol fuudhanii lammaffaan godhadha wanni jedhes tolle deebiin kee callis wanni hin darbine hin jiru jedhee gossuul ala obboleettii kee dhorki hin dadhabe anaaf piraayiveetii dhaga waan kootiif obboleettii kootiif mufraawan waan dhoksaadha waa hedduu itti himeen jiraan waa hedduu waliin haasofnee jira kabaja keetiifan suuqii kiyyatti si waamee isiis waamee sumayyaan hin jirti lubbuudhaan waa soojii nufti gaafa sana argiteetta gaafati immoo poolisa dhattee fudhachuu dhattee gwaddeenyaa kee mana kootti ergite gwaddeenyaan kee bariira dhaabattee mufraawal dhaggeeffadhu gaafa poolisiin ati poolisii fudhattee dhuftee nan qabsiisettee takattaltee obboleettii koo gaafa siin mana kiyya dhuftu gwaddeenyaan kee sumayyaan lafa dhaabattee mubaarak garaan na dadhabe ommo firaawal poolisii fidachuu dhatte ati obboleettii keetti wajjin obboleettiin kee mana kee jirti maal wayya naan jettu maaliif kanarraan dubbanne ati
maalan siin jedhe deebiin koo maali umma firaa'ol dhagaayaan jira dhaggeeffadhaa jettee miti dhaggeeffadhu gaafa sana sumayyaan godinaan kee sumayyaan maqaasii naa bilbiltu sana sumayyaa an dhimma kana dadhabee gaafa duraa umma firaa'olii haasaan ture umma firaa'olii gorseen jira poolisii fudhattee dhufuusi anaaf bareeda wanni seeraaf dullumaan dhabani naman gaabbisiisu dhimma jaraa keessa seerri galuun gaariidha haqabsiifattu hin baasu poolisii fudhattuu datteen jedheen sumayyaadhaan gaaddeenyaa keetiin dhagahaan jiratte kun komentii kee ilaalaan jira eeyyeenaan jetti sumayyaan amma poolisa sii fudhattee dhuftu yeroo sii poolisa fudhattee dhufte ani isaadhaan galfadha elaa kunoo jedhee obboleettii kootti kenna ummu firaa'olis fudhatee deema obboleettii koos fudhatee deema sana booddee seerri laalee waan murteesse jaraafa murteessu hin jedhe malee obboleettii kootti poolisiin fiddanu jedheera mana kootti poolisiin fiddanu siin jedheera ummu firaa'ol harka keerraa nyaadde harka koorraa nyaatte si jedhee waan an akka dhiira dubartii ta'e kushiinaa dhaabadde hojjetetti nyaattee jirtaatis anis harka keerraa nyaaddee jira cubbuun hin jiru biyya duniyaa irratti hafama ana na beekta mube haqa rabbiin ni dubbata ji ummu firaa'ol cubbuun hin jiru mubaaraktu akammaga mubaaraktu geessummaa keessee barreeffatu waan barbaade dubbatu garuu miidiyaa wanti inni goon hin jiru inumaa'u kunoo fooloon koo laanja ummu firaa'ol deengata gubate miti intaasii kiyya fooloon koo hin dabale beeksanaa taate ana namni meerra mubaarak jedhee kunoo nama 5,000 turus falaati kaaffee jettu mube yeroo kana kan mube yeroo takka jarana kan ba'u dhimma kee jaarsa kee godhadhu obboleettii koorraas hin dubbatin anarraas hin dubbatin haqni jiru kana nama si gorsu dhabde amma sittani maa jiraan cufan mube yoo fira qabaatte firisi haa gorsu akkasitti fira ta'e si gorsaa jiraan wallahi soba waa'ee uummanni sooshaal miidiyaa jaarsa kee irraa akkuma nama jedhee deeme walirraa si bageessa jaarsa kee inni kun dhimma jaarsa kee si qofa laallatu malee dhimma obboleettii kiyya si laallatu miti wallahi shari'aadhaanis ta'e seeraanis ta'e amma seera yoo dhatte gaafa sana sontan seera eegaa sinin jedhe seerri yookiin si murteessa yookiin siidhaa murteessa yookiin lamma keessanii murteessa yookiin siidhaa yookiin siidhaa kanaaban wallahi dhageen gaafadhu an naqxee wajjin hidhamte maaliif badii siitii hidhamte seerri yoo dhabsite dantaa sii teereetan biyya seerri jiru keessa jirtu ammayyuu wannan waadaa sii galu katati Dalam seera wayyaa kasasi ragaa keetii kasasat waan isii goote kasasat dhageessa miidiyaa irra baaftee isatti arrabsite feesbuukii irraa footoo kaafattee wallahi laaziim waajjira poolisii dhattee himeen jira sumayyaatti wallahi ana sirraa dorge seerri abbaa manaa sitti heerumte lammaffaatti heerumte hin jedhu seerri biyya Ijipti dhageesse wallahi si kasastee naannat sirraa dhawwe rabbii koon na arga jechuudha anatu mee ati dhiira taatee an dubartiin taa mee kasas hin jedhu ana sirraa dorge miidiyaa irra baasanii footoo namaa gad deebisanii nama rabsuun seeraan wanjala akka biyya kanaatti singoosa ammas wanjala akka biyya Masriitti wanjala wallahi ngoomin ani waan takka waniin hawaasa social mediaatti dhaabu dharraagis takka naa kan mube ani waaniin hawaasa social mediaatti dhaabu jireenyi keessan miidiyaa gubbaatti sireen teessan miidiyaa gubbaatti jireenya nama akkasitti hin herreegna lammaffaa ajandaa nama tokko gaafa agartan gabbaatanii foolooratti barbaaduu fi akka waan dhimma abbarra beeytanii gayyaatanii miidiyaa gubbaatti irraa harkatumtan ni gaadhiisa jaartii yoo shanii ol fuune nu gaafadha shari'aa yoo dabarre yoo shanii ol fuune nu gaafadha amma gabbaanee hanga afurii hanga shari'aa guuttannoo ni fuuna namni nu gaafatu jira kana achi reediin amma ganaa sadaffaa fuudhee afuraffaa fuudhee yoo barbaachisaa ta'e abbaan namni mirga irraa qabu hin jiru abbaa isaatu hin danda'u bakka kanatti abbaan kiyya maaliif lama fuuta maa sadii fuuta naan jechuu hin danda'u fedhinnaa mirga kiyya guuttachuudhaaf gabbee jaartii afur fuudhee gixxim godhee guuttachuun qaba amma borurraa kaasee billaa aleekka ani boru jaartii tiyya fidee gixxim godhee isiniin beeysa yoo feetan daragaa godhattanii ajandaa nama godhattanii olii gadi dibbeentu mina nuti jaartii afur fuuna shari'aan keenyas nu hayyamte rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam gixxim godhaa jii afur billaa aleekka haqasii ni eenaaf kana achi wanni isin dalagaa nu godhatte never ever the game shitin wuxaa miidiyaa kana gubbaadha nurraa bu'a reediin jaartii sadaffaa anatti fuudha boru ganama gabbee billaa aleekka hin jirtu jaartii namni isin dalagaa nama godhattan Hamza te kaisan por kaba. Udi ni disi disa. Udi gittim go ini kuna gittim. Me guda kori ko mandi. Barda umata media TV ka naam salamu jira.
مالك ماشي هو دي قدام جاكتك هو دي قدام بالله عليك قدام هو دي قدام ويبر وان كان تركين بولي نتي يا كده فكينا والله لا اني الناس هنا بقول لك وقفنا والله أنا متى ميديا أنا وصلنا هذا ولك أبيتني بتتبوا مال وني مدير كمان راك أبدا مو مال أنا إن شاء الله جارتي تجافر يا ربي بالله عليك وني سنت نجير ريدي أفرانساني قوتة مبارك قوتة أبام فريق رمني سام قوتة وتيو شريعة برو تيمله मैं अम्मा नहीं थका उनका बहुत ही आफुरीन बकता का फुरा के में तंजा गिट्टिम بالله عليك गिट्टिम ما هو أنا سلام ملك الدنيا أنا في البيت أنا رتمال جتماتي ما أنا في معي كيف ردو زيتي جرام بيجان زيتي بالله جرا وانا جرا بيجا تماما كيف كان مو جرا هم أتوقع بيتمنا كبا من أشوف مهمزان مبارك أفرغورا Kiyaf sodaadheeraa nageenya kiyyaaf sodaadheeraanii oma takka waan dubbadhu takka hin qabu. way media min jadi amma ramme kiyya buletti ko biya kaba ramme Siri stiro jechisin buletti kiyya akkati tokko dubbi bareedduun biyya nan fidaafani tokkoon kabajaan fuudhi yoo dide siri stiro jechisteeru sisa أبونا تفودي بنات هذا ماني وقامي كفودا مليك تاو جروف في بيتها وبجاز كيسن سنجالة چوری دیو کی جارتین کیسن سندید دے فدا بقا سیری اوجه تیڑا بے تکیتنی مو namni bakka takka mube obboleetti kee yaane nama sadii ka na heerumu na gaafadhu amma ning fuudha qabeenya illee qaba obboleetti garuu mojoolleen akka gadi baatee rammeetti siirii hojjete hin jenne la dhageesse laki obboleetti kee ka duraati nam fuudha hundi keessan iyyuu warri jaartii qabdan sooreen ol baasi sooree lakkoofsa qabneeftaa jirti sooreetti ol baasi Boleh bisa. Ada bate, amma carraan kee wati. Eessa gorta? Carraan kee taasise. Huno Hamzaan shaniin fuudhee jaa kam jetta? Ada bate. Ana yoo taate kaleessa lubbuuti yoo murteessisiise lubbuuti yoo murteessisiisuun maalinni tokkoffaa dingilaati yaa Kanaada kenna jedhee lammaffaa Kanaadatti heeruma jedhee achitti murteessisiise waan ta'eef abbaan barbaade 9 fuudhee 90 fuudhee ana nan galchu maaliifuyyuu gaafa Kanaadatti heerumeetiin jedhee my responsibility is full faranjitu nageenya kiyya eega waan ta'eef anammoo achitti heerumee naga kiyyaan jiraachuu barbaada. Dingiliin tuni karaa dheeraa kana deemtee nama dheetti garuu achi zilaa akkamiin nama jirti. Rakkatiin jiddumaan kisiin kisanaa jaddannu malka kubbaa taphadhu jeenaa karatti raabuutu. Rabbii rasuuliin si qabeeti anin. An dhiiga kiyyatu yoo faata Muhammadotti illee mi'aayaaf malee ani mee dubbimmaan isaanii kun dubbimmaan reeddiidhaaf haadha firoo kuni anarratti ka'ame mee rabbii jedhaati rammee ati kaayiroo keessa jirtaa quba qabdaa akkasuma mubeen kaayiroo keessa jiraa quba qabda anarratti eegalee dubbiin kun an osoo koyeeti jiru dubbii kana cimcimtaa dubbiin nageette anarratti eegalame takka lammata tareetiin deebi'eetiini haati firoo jechuudha harka isiirraa nyaadheera harka isiirraa dhugee jira osoomaan nyaattanaan jettu osoomaan dhuddanaan jettu as gala jirti haadha geettu haadha firoo tana bira gattaa'e guyyaa takka osoo harka guyyaa takka wallaahi guyyaa takka osoo gammadee shaayii isiin naa danfiftu hin dhugin guyyaa takka osoo gattaa'eetiin bishaan isiin natti kennitu gammachuudhaan hin dhugin biraa bayeetiin asli